Baga wajjin dhugeen. Ganama kana maal hojjechaa jirtu? Inuma argite miti. Maal la gaafat? Kitaaban dubbisaa jira gaa aduu ifachaa kitaaban dubbisaa jira. Aduu ifachaa? Namni maal ta'e? Inni haa ta'u gaariidha. Ifachaa jirtu inni haa ta'u nan maal ayyaana waggaa miti? Uffanni eecha. Waaw dhugaa jijjiirama guddaatu jira. Biyya qofa miti kan jijjiiramtu namni sin jijjiirama. Isinis akka gammadaatti kitaaba dubbisuu jalqabdanii. Kitaaba dubbisuu nama dhuunfaaf kan kenne eenyu? Innillee sirriidha. Inni sirriidha. Ani birbirsoon kitaaba filadhee raawwadhee tanan dubbisa. Akkuma nama akkasumaan akka gammadaatti na ilaalaadhaaf qabadhee olii gad hin deemu. Naa qaba. Gammadaan kitaaba akkanumatti qabatee deema malee hin dubbisu naan jechaa jirtu. Keessi isaa duwwaadha naan jechaa jirtu miti. Ani amma jedhee waan akkana afaan kee keessaa ba'e hin baane. Ila gammadaan sammuun qabu hin dubbisu kitaaba qabatee deema akkanumaanii. Gurguna naa qaba ammas naa qaba jettan. Njennesi hin jedhusi. Afuuftu amma mee akkana naan jedhee jettee raattee afuufuudhaaf ati. Obbo Birbirso yoo jechuu baattanis gammadaan sanumaam akkasuma gammadaan. Ati jedhi. Eengadda maal akka ta'e beektu? Tole silaa oduu si jalaan dhumu mee maal ta'e maaltu uumame natti? Gaariidha. Jedhafuuf. Haa ta'u afuufu. Ani xurumbaa miti. Of eeggadha. Amma dheengadda kitaaba wayii baatee hoggaa deemu kitaabni sun mata dureen isaa maal jedhaa? Rakkoo keessa walakkaa furraa kan jedhu arge. Achumaani ani qaxaleen keessa maafan calliseere yeruma sana rakkoo keessa walakkaa furaa jedhee rakkoo walakkaa sana hoo akkamitti furtaa jennaani kitaaba lama biteen dhufe naan jedhu seetanii. Kitaaba kanuma wal fakkaatu? Wal fakkaatu hin kolfisiisu. Nan kofalchiisu. Siriittu. Akkasii. Inni haa ta'u Obbo Birbirso silaa ayyaana waggaati mitiire? Maaf carraa naanneessitanii? Carraa argachuu malee dhabuun hin jiru. Ani Birbirsoo moo? Ana Birbirsootu carraa naanneessa? Maal rakkoo qaba? Sammuun kee haa naanna'u. Baakeetii abadu. Ani isiniif jedheeni maal namatti ji'a? Amma jijjiirama. Ofiifin jijjiiramanii nama biraas jijjiiranii jiraachuun amma jijjiirama. Ajjeesi. Ajjeesi. Maal jedhamu? Ani jijjiirama jedhee waan meeqa fakkaree dubbifadhee ofis jijjiiree namoota hedduullee jijjiiruudhaaf jedhee yoo yaadu inni ajjeesiti qilee bu'e naan jedhee maali qaboo? Maali kitaabni akkana? Kitaaba shoror keessa dha'ee anan bitee dhufe. Akka uummattan si ajjeesa tole.
kottu mes ilaala. Hin jarjarini. Hin jarjarini ajjeesuu kan qabdu inaafaa keessa kee jirudha. Kanan jettuure kana taanaan bareeda. Tole mee waanuma jedhu ilaallaka. Ejo. Noor abbaa. Akkami? Noor nagaa bulte. Akkami maali? Noor abbaa. Maali amma kana yoon iyyeesin waamu. Mana hin jiran jedhee tanaan immoo deebuu dhafan ture. Al tokko naman dhaga'u gaafa kitaaba kana dubbisu. Kanaaf abba. Maali gaa kitaabni si harkaan bu'u? Maarree kophaa kee mana duwwaa keessatti maali? Ayyaana waggaa mitiire. Irreechis ga'ee jira waan ta'eef jaalanneenis baay'ee biizii taatee jirti. Hojii hedduu waan qabduuf har'a galgalallee waan galtuu miti. Erga ishiin hojii taate ati mana duwwaa keessatti kophaa kee maal goota ree mana keessa? Maal taate abbaa koo? Afachuun ati nuftaafan dhagee tanan si'ee guttan mana kana taa'e. Saniin alammoo kitaaba kanas immoo waan dubbisuu qabu jira waan ta'eef mana kana oole malee mana kana noolu maal taate? Maali gaati kitaaba kanaan adda baatee hin beektu? Ani gaa sumaaf jedhee tanaan kunoo orma durseetoo dhufe silaa ayyaana waggaa kanatti ati yeroo baay'ee uffatuma ammayyaa kana malee uffata aadaa keenyaa kana uffattee mul'attu. Mee amma gaa sangaa soolaas gurgureera. Sumaaf jedhee tanaan uffata aadaa kana ansii bita jedhee tanaan dhufe gurbaa. Durseetoo si gammachiisa. Yaa abbaa koo. Ilaa gara magaalaa gaafa dhufanii tumaanicha damma faa fidanii dhufan malee maal uffata aadaa akkaatti jetteetti osoo hin ta'in jaalluun kootu halluu adda addaatiin bara baraan waggaadhaan maal akka fakkaatu natti nawwistii bara. Kanaafuu osoo tumaalessa naaf iddeen awwayyamanii maalitti godhette? Deemas yabbo maal jedha kuni dhadheechi kuni maali tumaalecha yeroo meeqa konkolaataa keessa dhadhaa soote kunoo fudhattee galtaa amma immoo uffatuma kana sii bita jedhee tanaan ani barii sii jechani malee sila ayyaana kanaatti uummata wajjiniini akkasitti wajjiniin sirbee wajjiniin dhufuu nan danda'a ture mana kana. Uummata baay'eetu dhufa kanaafan haaluma mijeessa jedhee tanaan dafee dhufeani. Akkam? Maal akkamree nama baay'eetu mana kana dhufaa haala mijeessa jedhee tan dhufe siin jedha. Manuma koo kanamu? Eeyyeen. Maal taate maaluma taate abbaa? Akkam? Manni koo dhiphina isaan argitu asan isaan ciibsamu achan ciibsamu mee garamiif garam godhame mee abbaa maaluma gochuu keeti? Asan ciibsa achan ciibsa asirra ciibsita asirra maal jedha kun maali manni hin hanqate kuni alaa keessaa jalqabee alaatittu wal dandeenyee jaalalaan ayyaana tokkummaa ayyaana nagaa kana keessummaa keenya simanne anu mucaan kiyya mana qaba homtu rakkoon jiru hundumtuu fira biratti ayyaana kana kabajnee kan bulus kan dafee qayeetti galus waliin keessumneef waliin ciifnee waliin jaalala waliin jiraachuudha malee gurbaa akkamitti akkas jette? Ani humni koo hin danda'u jedheen malee homaa miti ka maal gochuu danda'ama hamma hin danda'e kunoo manni an waaqati nan keessummeessa maal gochuu danda'a? Isho akkas jedhama kuno. Mee jedhi ka waan kana galchiiti. Tole mee haala mijeessina. Tole mee haa ta'u. Ay gammee. Amma kun hundumtu maal isaaf godha? Suura. Jedhee ay gammee. Amma silaa bultii akka gootanii qe'een hin beeka biyyi hin beeka surri maal isiniif godha? Yaaduma maal akkana. Televezyiinii gabatee kan ga'u kana moo? Namni maaliif xaara? Maaliif baasiif xaara? Amma baasii baasuuf maaliif xaara? Isa kana gurgureetti xinnoo ishee bitee maal godha? Silaa nama isaan sadii ta'anii galu. Yaada kana yaada eebbifamaa kana nan dhiyeessaa fi
warri kun gammee warri kun gammee jiru. Gammee mana jiru isiin jedha. Gammeeni ammuma nan dhufe dheet ammuma bahe bagana naa dhufte dhugaa manni kophaa na nyaachuudhaaf. Gammeen isa dhumaa ishii kanafte carraa ishii lammataa sana gammeen hamuun jedhetan ture kanaafuu amma ati naa qabi. Dafi nyaadhu. Argite. Ani bar sammuun qaba maaliif ganama sitti meetanaan. Meeqasii qabu jedhe ammoo dhudhiisi. Meeqasii qabu. Maalumaafuu yaada kana kaman fidee namatti naabuu hiika waan ta'e. Dhuudhiisiiti. Ila carraan inni tokkoffaan handaaqqoo. Inni lammataan buuphaa. Inni sadaffaan sagaleen daaqqoo. Dhugaa qabee afaan kee. Si maal ta'u fayyaa qabdaa nagaan qabdu. Maal jedhaa kun? Maal jechuudha? Mana qabsiin jedhan oduu dhiisite. Buttaa. Siyaa butu laal waan ta'e sitti himu ayyaana jala bultii irreechaatiin ayyaana yuuneeskoo irratti galmaaf kan jedhu kana irratti buuphaa maal jetta kun hin ta'u yaada guddaa fide yaada guddaa. Yaada akkamii? Yaada jechuun kan kana caalu maaltu jedhamee? Gaariidha. Egaa qeerroo fi qarreen godinaalee adda addaa irraa walitti dhufu mitiire isa kan fakkaatu fakkeenyaa fi uffata aadaa guutuu oduu qopheessite argite. Sammuu qaba. Sammuu kee sammuu. Maarree. Dhugumaa qorqoorroo miti sammuun kee sammuu. Si kan isa kana maallaqa guddaa nu barbaachisa. Kanaafuu maallaqa eessaa finneetti. Miti yaadi. Maallaqa guddaa nu barbaachisa. Lakki kunis hin ta'u yaada ajaa'ibaatu jira. Yaada ajaa'ibaa. Maaliin jechuun gaariidha. Maafi silaa qeerroo fi qarreen keenya oggaa sirban. Ho'atu jira mitiire. Ho'a sana keessatti immoo dafqatu jira. Dafqa sana irratti hoggaa qeerroof qarree keenya cabbii gaasatti kenninu akka malee gammada. Argite of qabbaneessa waan ta'eef dhugaa nutis konkolaataa bituu dandeenya kanaan fayyadamneet. Kan biraa fidde galaa. Fidde wayyoo. Laala akkana goona. Ila ajandaa carraa kee kana gara ajandaa gargaarsaatti doo geeddarre maal sitti fakkaata? Kunis gaariidha. Garuu immoo sagalee kan guddisu sana isatu nu barbaachisa. Daannis sagalee guddistuu osoo hin ta'in sagalee xiqqoo wayii sagalee guddistuu xiqqoo wayiin qaba. Odoo ishiitti fayyadamnee uummata kakkaasnee abbaa qabeenyaa isaa ta'uu nama guguddaa fa'aa hayyoota keenya irratti deemnee akka nu gargaaran qophii kana irreecha kanaaf qeerroof qarree keenya irreecha irreeffachuuf kan dhufan irratti odoo yaadnee maal sitti fakkaata? Nu waliin dhaadannaa wal malee maal qabnaa isa bannee itti seenaa. Maarree maal taate? Ani galii kiyya guddisuufan olii gadi fiigaa jira. Bunaan kunoo suuqii cufee raawwatee bakka inni deeme hin beeku. Fandalalaa toola. Jala bultii irreecha mitiire inni saafisiifaachi jechaa jira. Jala bultii irreechaa miti ooman siin jedhee beekaati isa jecha. Ani kanan jedhu yeroo hunda bitaana kan seenu wayitu jira. Irreecha moo irreessa jedhama? Lamaanuu nu jira. Lakki ani irreessa natti fakkaata. Inta. Lakki irreecha natti fakkaata. Isni sinta. Gam qabu namichi. Uma adda addummaan tokko jiru. Adda addummaan tokko. La adda addummaan jira. Maal jechuu keessan? Irreessaa fi irreechi tokko? Oduu dhiisiti yookaan haa qabi. Lakki irreessa. Bitaa siin jedhe. Jibbitees jaalattees irreecha. Amma naamurii siin jedhe. Hin muru. Dhiisiti kottu naamurii. Gammee. Ani kophaattan si dhiisee deeme birbirsoo dabalattee na eegde. Amma seene. Moo guddaa sii fidee dhufu. Ila amma filadhu. Carra nyaadhu siin jedhe. Ila guyyaa irreechaa. Maallaqni mana kee garuu isaatii. La carra takkitti tunaaf lakkoofsa. Anan siin jedhu ani. Gammadaan carra qabeessa miti siin jedhammoo
Yeroo hundumaa carraadhaan natti kaattan kun akkam. Carraa qabeessa malee. Ati waan carraa qabduuf guyyaan irreechaa gaafa 25ti. Kanaafuu 25 lakkoofsa 25 qabadhu dafiitii siin jedhe. Carraa tokkoffaan indaqoo. Carraa lammaffaan buuphaa. Carraa sadaffaan kukuluu sagalee Akkan kaakkisne. Anatti si filadhe laa. Gammi. Kunoo ayyaana keenya busheessaa. Ayyaana guddaa kanarratti akkamitti waa'ee buuphaa waa'ee indaqoo kaasa. Kan yaadne walumaan uffata aadaa guutuu. Akka kiyyatti jechuun lakki kiyyallee dhiisi rakkoon qabu uffata aadaa godinaalee adda. Kanan jedhu ati uffata kana gaafa masqalaas gaafa ximqataas amma immoo gaafa irreechatis kanuma uffattaa akkami ittiin rafuullee noolle akkanillee ittiin rafu kanuma qofaa. Kennuuree ina fuuree ina kennu kenni yookiin dhiisi maal nagalcha. Akkas naan jedhi ka. Hiriyoonni kee Birbirsoo fi Buttaanoo. Maal ta'eeti Birbirsooni si dhibaa waa tibbana kana carraa hojii uumeti ganda keessa kaatee kaash gochaa carraa namaa kutaa oola. Buttaan immoo akka durii seete waa hedduu irratti xiyyeeffatee akka durii san waa butaa ta'ee nafne. Misooma ajaa'ibaa keessa jira. Harri kun akka jirtuu nagaa. Kam nagaa. Abbaa gammee bagumaan isin argaa jira. Maali otoo nan isin yaadu kunoo dhuftanii nurra baatanii. Nuti isin yaadne akka malee isin yaadne dhugaa. Baga nagaan dhuftan. Baga nagaan nu eegdan. Abbaan gammee carraa kana isaan isin murgaa. Carraa maali? Maallaqa qabatanii galuu keessanii carraa guddaa. Yaada addaa. Natti maaka waan haaraa maalii dharee? Haala kanaan konkolaataa kuchisuun siinsaa waan nafnedha. Kanaan booddee immoo xiqqoo turee roopphilaa nu kuchisiisa. Lakki gamme akkas miti atiin jarjarta tasgabbaa'e ilaa abbaa gamme maal isinitti fakkaate yaanni addaan kun maalinni nuti ayyaana irreechaa irratti namoonni garaagaraa sabaaf sallammii garaagaraatti hirmaatan mitiire nutis isaaniif yaanneeti tasa yoo ho'anii yoo dafqa baasanii bishaan cabbii yoo nyaata barbaadan immoo cuukoo caccabsaa fa qopheessuuf yaannee turre. Kun ilaal dhugaa rabbii guddattan jechuudha yaannis keessan baadhee yaada eebbifamaadha yaada gaariidha. Anillee kanumaaf ani akka dhuftanii gammeedhaan dhaqi waami jechaan hin ture. Guyyaa sanatti nama hedduutu dhufa. Warra dhufan kanarratti la waan tokko daballee maallaqa dachaa sadiitti daballee waan tokko irraa argachuu waan qabnuuf qophoofne amma sirriitti la. Maal kana qofaa oggaa dachaadhaan gurgurru ani konkolaataa innis konkolaataa mana fa'a dhugumas guyyaa tokko keessatti jijjiirama guddaa fiduu dandeenya. Waan guddaa fiduu dandeenya. Business idea haaraa fidannee jechuu keessatti. Yes. Baay'een gadda. Ani duraan hoggaa dubbatu waan gaarii kanaas of tannatti fakkaata. Maal jechuudha? Aadaa hoggaa 150 walaa badee turee handhuuratti nu deebi'e kanarratti. Uummata keenya gammachiistanii keessummeessitanii haala gaariidhaan deebiftan jedhee tanan isin eegaa ture. Isinii rakkoo isaatitti fayyadamtanii too faayidaa keessaniif jettanii tolii gadi kaattu. Maala godhamuree barichatu kana godhe maal goona? Deemasi barri maal nu godhe nuyi malee ayyaana kana barakkatti arganne qabsoo ilmaan Oromootiin dhufee bara. Maaloo abbaa gammee sirrii. Maal daree? Waan jettan kuni dhukkuru guddaa. Nutis kana amanneeti. Yaada dachaa buusuu sana dhiisneeti. Amma gatii sirriidhaan gurgurra har'aaf nuuf kolcha. Har'aaf kun hin jiru. Abbaa gammee dhiifama anas isatu na dogoggorsiisa. Sumatu na dogoggorsiisa. Isaa jira. Yaada biraa fidaa malee wal loluun faayidaa hin qabu. Ayyaanni kun
ayyaana jaalalaati. Ayyaana jaalalaa kana immoo maal goonaa? Akkamitti uummata kana keessummaa keenya akkamitti gaggeessinaa irratti yaada kaasa. Anis irraa kaasee mana koo banadhee keessummoota dhufaniin hundumaa mana kana keessatti akkan keessummeessu waadaan galabba. Ishoo ilma. Anis waardiyyaa nageenya ta'een nagaan kabachiisa anillee dhugaa. Kana kunoo kana Hundi keenya iyyuu amma humna keenya hin tajaajilu. kanuma hundumtuu garagaraatti yaati waan kana hundumaa wal gargaarree ayyaana kana nagaadhaan akka kabajee qayeetti deemu godhuun nurra jiraata. Dhugaa. Ani kanan jedhu abbaa gammee ganni akkam ture. Ganni gaa ilma koo ganni gaa cillima ture kunoo booqaa birraatti rabbi nu baaseera waan hunduu kunoo gammachuudhaan gaa uummanni kunoo har'a ayyaana waggaatti ayyaana irreechaa isa kanarratti wal arguudhaaf hundumti keenya qophoofnee irra gaa. Inni guddaan kana ani kanan jedhu silaa keessummanni asitti kan bulan suni balbala gubbaa nu eegaaru yeroonis nu jalaa deeme mucaa raataa kan mucaa kana waamtani. Gamme gamme. Abba. Oh, maali gurba? Natu bad. Maali kun? Kana. Maala kana to fatorte deemu kun. Maali jedhe? Ka jaalluni beektee sin ta'ee osoo hin beekini kanatti hojjette yookaan nama biraadha kan hojjette dogoggoraan na ergite ta'a. Garuu agas maras waan fokkisuu miti. Ani kan naan galle cinqamuuf moo irreecha kabajuuf deema? Ati jechuudha. Jechuudha. Ilkaan kee kana booskiidhaan si keessaa yaaseni. Yoo dabatte si wayya. Deem gurba. Guyyaa ayyaana guyyaa jaalalaati malee guyyaa booksiidhaan wadhaadhe gurba. Dhiifama abbaa. Amma mucaan kun jechuudha. Wayaasaa kanarratti irratti hodhame ta'een beeku hoggaa shan guutuu halkanii fi guyyaa bonaaf ganna takkaa isarraa bu'een beeku. Sumatu amma anaan gammadaadhanii maal feesoo ta'e naqee quraaf yaada. Yookiin naabiti ka qabdu miti yookiin naabiti afaanumaan akka dhadheenye jechuun hin deemna moo hin deemnu jechuun dhiifama. Hin deemna malee yoon jalaa deeme kaaka. Adeemnu kaamaan boona. Yani isin qoosaa keessan hin dadhabdan yeroo jalaa deeme goottaa ka. Adeemnu.